Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii jaarraa mobaayilaa piqii arras barumsa ajaa'ibaa barumsa haalaan barbaachisaa ta'een qabadde isin dhufe barumsa hundaa akkamatti tiktook irraa neem yookiin immoo maqaa qayyarchuu dandeenya kajoorraa egaa turtiin hojii goraa jalqaba irratti aappii tiktook joo eega seenneen booda Assalamu alaikum haala kanaan profaayila kan jalgalle iddoo xiqqoo edit profile bakka durratti kunoo hoggota qaaf gattu jechuudha. Eega kanatti gatiin xuuneen booda kunoo about you name iddoo irratti kunoo hoggota qaaf neemii kana qayyarchuu barbaanne waan ta'eef name kanarratti hoggota qaaf gattu jechuudha. Eega kanatti gattuuneen booda maqaa takkarraa haaftanii hanga 30 fayyadamuu dandeessaniitti maqaa 30 hanga 30 jechuun waan gurgurdaniira. Ani amma gaa asirratti hoggota qabxitaniiti maqaa keessan haaree ittiin barbaachisan haaree amma ittiin barachuu barbaachisan itti guurtu jechuudha. Eega itti guurtaniin booda iddoo as gubbaa iddoo seef jettu irratti hoggota qaaf seef ni goonaa jechuudha. Eega kanatti seef gooneen booda hayyeegaa eega kanatti gooneen booda iddoo biyoo irratti waan namni ittiin nu argu kunoo bakka sana jalatti waa barreessuudhaaf asirratti kunoo barreeffama YouTube chaanaalii koo jala deema barumsa ilaala subscribe godhaa yoona akkanatti barreessuudhaaf eega kana gooneen booda iddoo biyoo irratti hoggota qaafni xuyina asirratti barreessinaa jechuudha waan barbaanne sana asirratti barreessinee eega kanatti barreessineen booda seef goonaa jechuudha iddoo seef jirtu seef goonee qubee takkarraa haaftanii hanga 80 fayyadamuu dandeessan jetti hanga 80 fayyadamtanii jechuudha. Hayyee eega kanatti gooneen booda websaayitii tokko jira namaa kaa'uudhaaf websaayitiin beekanii yaada waan fedhan asirratti websaayitii irratti barreeffatanii lakkoofsa namni itti isin barbaadu danda'u tokko asirratti ni barreessitanii jechuudha ni barreessitanii hayyee kana taasisuudhaan kunoo iddoo sirneem irratti osirneem bakka irratti wanni kun nama hedduu rakkisaa jira waan ta'eef ammaan tana waan kana akkana gooneeti maqaa keenyatti deebisuudhaaf qubee duraa asirratti taasisan duwwaa sanni goonaa jechuudha. Hayyee eega kanatti gooneen booda akkanatti iddoo tana seef goone tana guyyaa 30 asitti qayyarachuu hin dandeessan jetti guyyaa 30 asitti qayyarachuu hin dandeessan jetti hayyees go'ee ayyin jennaani seetu sirneem onni xuyinaa jechuudha. Hayyee eega kana gooneen booda ammaan tana waan ajaa'ibaa ammas change photo jaa suuraa qayyarachuu barbaadan change photo kanarratti change photo iddoo sanarratti suuraa qayyarachuu barbaadan goota qaaf kilikii gootu jechuudha. Hayyee select for gallery atti yin gallery isaa fudhachuu barbaadne nani hayyee akkanatti gara gallery nu argiti jechuudha. Hayyee akkanatti gara gallery nu argiteen booda suuraalee as keessaa fudhachuu barbaannu san fudhannaa jechuudha. Hayyee ani amma tarraan kaachuu barbaade hoggota qaaf irratti tuqaa jechuudha. Yin jennaani akkanatti irratti babbareeffannee akka irratti tolfannaa jechuudha. Seef iddoo irratti seef goonaa akkanatti kunoo obsaanii eeggattu haala kanaan irratti nu hidhamaa jetti hayyee seef jetti seef jennaan change viidiyoo qayyoo kanarratti viidiyoo waan irra kaachuu barbaadan change viidiyoo kanarratti hoggota qaafni xuyyitu jechuudha. Ifa maqaan torki irraa hayyee akkana eega gooneen booda kunoo haala kanaan viidiyoo kanarran kaachuu barbaada viidiyoo kanarran kaachuu barbaada dhiifamaa hojii hanga isiin 100 geessu ni eedene jechuudha. Hayyeegaa akkanatti uploading bakka irratti kunoo isiniif fidaarti obsaanii eeggattu jechuudha. Hayyeegaa kunoo seef nu ta'es jira. Hayyeegaa irra deebiidhaan hanga barumsa kanaatiin walitti dhufnu نجيتنا فطرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خناتام سودان كا يوتيوب channel خو إدو تنرت كودان يوتيوب channel خو إدو جرتنا إدو تنرت كودان سينتني subscribe كورو هندكتنا دا برم سانغا أراغ لك فما جرو جلسين ودان وانا هدو أجايبا لك سوان ترف هدو الفيديو رابع بردار سنجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيتنا فجردا.